Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaati nu waliin tura. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa giddugala konvenshinii idila addunyaa addisitti eegalame. Sirna baniinsa marichaa irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo dabalatee hooggansi olaanaa akkasumas bakka bu'oonni aanaalee fi magaalota diyaaspooraa fi keessummoonni garaagaraa argamanitti gaggeeffamaa jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sirna baniinsa yaa'ii mana maree biyyaalessaa irratti ergaa dabarsaniin waliin taanee abdii dhiifamaa fi waliin jireenya haadhaamnu marii keessootiin rakkoo hiikuun biyya keenya giddu seentummaa alaarraa haa eegnu kan jedhu dabarsaniiru. Yaa'iin seenaa qabeessi kun Itoophiyaanonni gidduutti waliigaltee waaraa uumuu fi seenessa waloo tokkummaan ijaaruu fi adeemsa murteessaa ta'uu ibsaniiru. Marichis ajandaalee 8 ijaarsa biyyaa, ijaarama caaseffama mootummaa, boca sirna siyaasaa, bakka bu'iinsa siyaasaa fi sirna filannoo, magaalota federaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa, dhimma amantaalee komii seenaa keessatti mudatee fi araara, ijaarsa dhaabbilee, olaantummaa seeraa fi mirga namoomaa, hawaasummaa fi dinagdee, akkasumas dhimma qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa, balaamaltummaa fi bulchiinsa gaarii fi ijaarsa nageenyaa irratti bakka bu'oota hawaasaa kumaaf hirmaachisuun mari'atamuun kan eegalame torban kana keessa. Hooggansi badhaadhinaa guyyaa guyyaan milkaa'ina galmeessuu qaba jedhanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gamaagamni raawwii hojii kurmaana arfaffaan bara 2018 paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adamaa galma Abbaa Gadaatti qoratameera. Dabalatasaa Bushuraalee akka taanutti qindeesseera. Gamaagamni raawwii hojii kurmaana afraffaa bara 2018 paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti qoratameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gamaagama raawwii hojii kurmaana afraffaa bara 2018 paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa gaggeeffame irratti haasaa taasisaniin hooggansi badhaadhinaa guyya guyyaan milkaa'ina galmeessuu qaba jechuun dubbataniiru. Ji'oottan sadan darban keessa hooggansi naannichaa hojii filannoo raawwii bara 2018 fi karoora bara 2019 milkeesseera jechuun ibsaniiru. Filannoo waliigalaa marsaa torbaffaan akka milkaa'uuf hojii hojjetameen milkaa'inni argamus ibsaniiru. Hooggansi badhaadhinaa sadarkaan jiru guyya guyyaan milkaa'ina hawaasaaf hojjechuun akka irraa eeggamus pirezidaantii Shimallis kan ibsan torban kana keessa. Tarsiimoo qonnaa haaraa hojiirra oolaa jiruun sirni oomishaa akka jijjiiramu taasiseera jedhanii hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu dabalatasaa Bushuraalee akka taanutti qindeesseera. Biiroon qonna Oromiyaa golmoota misooma baadiyyaa afran wabii nyaataa mirkaneessuu, alargee guddisuu, oomishaalee alaa galan biyya keessatti oomishuun bakka buusuu fi carraa hojii uumuu bu'uura godhachuun hojii hojjechaa jiruun milkaa'inoonni galmaa jiraachuu hoogganaan biirichaa obbo Geetuu Gammachuu ibsan. Qonna naannichaa ammayyeessuuf riiformiiwwan garaagaraa hojiirra oolan bu'aa qonna irratti argamu malu akka dabalu taasiseera jechuun dubbataniiru. Labsiiwwanii fi qajeelfamoota seektara qonnaa irratti hudhaa ta'an hambisuun seerotaa fi qajeelfamoota haaraa hojii qonnaa si'eessan hojiirra akka oolan taasisuun oomishaa fi oomishtummaan akka dabalu ta'eera jechuun ibsaniiru. Keessumattuu hojii qonnaa makaanaayizeshiniidhaan utubuun oomishni argamu akka dabalu qonnaan bulaa fi horsiisee bunaan maashinaroota qonnaa qaraxarraa bilisaa akka galchuu taasifamuun qonni naannichaa akka ammayyaa'u taasiseera jechuun dubbataniiru. Biirichi inisheetifoota qonnaa hojiirra akka oolan taasisuun bu'aan qonnarraa argamu qulqullinaan akka dabalu taasifameen qonnaan bulaan waggaatti yeroo 2 fi 3 akka oomishu gochuun aadaa hojii qonnaan bulaa jijjiireera jechuun ibsaniiru. Kanaanis qamadii dabalatee gosoota midhaanii garaagaraa gannaa fi bona oomishamuu eegalaniiru. Jijjiiramaan dura qamadii bonaa jallisiin oomishuu kan hin beekamne ture bara kana lafa hektaara miliyoona 3.4 ol irratti misoomsuun kan danda'ame ta'uu obbo Geetuun himaniiru. Walumaa galatti tarsiimoo qonnaa hojiirra oolaa jiruun sirni oomisha keenyaa akka jijjiiramu taasiseera jechuun kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf YouTube, Facebook, Telegram, TikTok kallacha Oromiyaa like, share, comment, subscribe gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.